Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtooti uummanni biyya alaaf biyya keessa jirtan hordoftooti keenya hundumti keessan amantoonni ijoolleen hafuuraa keenya akkasumas ijoolleen godina Baha Wallaggaa hundumti keessan nagaan Waaqayyoo kan gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isinirra olee haa bulu jecha haala yeroo ammaa ilaalchisee waan nuti callisnee fi wanta hundumtuu diigamee booddee ta'e fakkaachuu hin danda'a. Na biraa wanti xumurame Waaqa biraa ganaadha waan ta'eef abdiin na biraa dhume Waaqa biraa ganaa itti fufuu danda'a. Akka namaatti yoo xumurame akka Waaqayyootiif akka yaada keenyaatti garuu karaan keenya fagoodha. Imalli nuti calqabne imala gabaabaa torban tokkoof ji'a tokko yookaas ji'a ja'a keessatti kan xumurame miti. Rakkoo biyya kanarra ture waggaa 150 oli rakkina ture kan itti hiikamu yookaas itti hiikamuu dadhabame jedhamee kan yaadamus miti. Maaliif wanta baay'ee eega. Kanaafuu adeemsan xumurre miti kan nuti calqabne adeemsa xumuruun nurra jiraatuu fi yeroo tokkoof yeroo calqabaatii fi rakkinni uummata keenya rakkinni mana amantaa keenya hiikamuu qaba jennee waan calqabnee fi akkaataa olola nurratti geggeessanitti miti. Nuti faayidaadhaaf miti muudama kana keessa kan seenne faayidaa yoo ta'e dhiisneeti miindaa keenya dhiisneeti marcuma qabnuuf taayitaa qabnurraa buuneeti taayitaan nuti irra turreef miindaan nuti nyaachaa turre tajaajilni tajaajilaa ture gaaffii uummata Oromoo yookaas uummata kamiyyuu dhibbaa dhibbatti deebisuu hin dandeenye sababa ta'eedhaafi kanaaf jaalalaa fi kaayyoo nuti qabnurraa kan ka'e kaayyoo kana keessa seenne waan ta'eef nuti yaadaanis haa ta'u qaamaanis waan hojjechaa jirru waan yaadaa jirru nuti beeka waan ta'eef uummanni keenya tokkummaa qabaatee obsa qabaatee waliigaltee qabaatee waan calqabamee fi xumura isaa eeguutu irra jiraata abdiidhaan eeguutu irra jiraata. Nuti booddeetti hin deebine booddeetti deebi'uun silumaayyuu ilkaan namaa fixa. Namni yoo mucucaate booddeetti mucucaate taanaan ilkaan isaatirraa dhuma jechaadha. Nuti qabsoo kana qabsoo booddeetti deebi'u miti. Hamma umurii keenyaan biyya lafaarra jirrutti aarsaa kamiinuu hidhamuus haa ta'u aarsaa lubbuus haa ta'u itti wareegamnee waan gochuun nurra jiraatu saba kanaaf sabi kun akka hin qaanofne mataansaa gad akka hin jenne ba'aan isa kana caalu waanjoon isa kanaan duraa caalu dukkanniif gabrummaan amantaa da'oo godhatee saba kana gabroonfachaa ture akka lammata irratti hin deebinee fi nuti uummata kanaaf al tokko erga kaaneeti booddeetti deebi'uun hin jiru. Kanaaf uummati kunis dhalooti kunis kana beekee amma mataansaa cabee qoleensaa gad deebi'ee jennaan ol jechuu hin danda'u. Amma ce'ee jennaan immoo booddeetti kana isa deebisaa jiru hin danda'an waan ta'eedhaaf nami jabaachuu qaba. Nuti guyyaa Waaqayyoo eenna. Guyyaa Waaqayyoo eeguun obsa barbaada. Guyyaa bitachuu barbaachisa. Kutannoo barbaachisa. Ejjennoo barbaachisa. Wanta kamiin dura waliigalteenii fi ejjennoon barbaachisaa waan ta'eedhaaf haala kanaaf jecha nuti birriin kan nu gowwoomsu wanti adda addaa kan nama doorsee abdii nama kutachiisu miti nuti kanaaf miti kan kaane. Kanaaf wanta nurra ga'uu qabuuf waan gochuu qabnu irrignee kaane utuu yaadin miti kan kaane wanta nurra ga'uu fi wanta nu mudatu hundumaa beeknee hubanneetu isa booddee caalutu caala boqonnaa uummata keenyaatiif mirga bilisummaa amantaa uummati keenya mirga amantaa qabaatee amantaadhaan mirga waaqessu yookaas bilisummaa amantaa hamma inni gonfatutti booddeetti deebi'uudhaaf miti kan nuti calqabne fuulduratti malee waan jedhuuf kanaaf kana beektanii ijoolleen keenya abbootiin keenya lammiiwwan keenya biyya alaa jiraniif biyya keessa jirtan nuti booddeetti hin deebine kaayyoo kana nuti hin gurgurre faayidaadhaan hin jijjiirru faayidaatu nu dirqisiisatu hin ta'in waan nu dirqisiise waan qabnuuf kaane waan ta'eef akka kanatti nu hubadhaa. Ololli adda addaan geggeeffama isaan hojii galaniiru isaan qacaramaniiru isaan birrii fudhatanii dhiisaniiru isaan qabsoo kana gurgurataniiru jedhanii uummata keenya akka inni burjaaja'u warri godhan olola sobaan irratti geggeessu waan ta'eef hojiin immoo hojiin abbaa isaanii itti kenname hojjetu waan ta'eedhaaf inni kun haala kanaan uummati keenya burjaaja'uu hin qabu.
nuti kaayyoo keenya ejjennoo keenya qabannee waan jirruuf jabaadhaan isiniin jedhaa. Waaqayyoo isinii wajjina ta'uu, tokkummaa keessan Waaqayyoo isiniif eebbisu, hamaarraa hunduma keenya nu haa oolchu. Waaqayyo xumura qabsoo kanaa, xumura deemsa keenyaaf, xumura imala keenyaa nuuf bareechuun isiniin jedhaa. Waaqa hunduma keenyaa wajjina ta'uu eebbifamaa, galatooma.